Ahmad Gursum YouTube keessa seentanii subscribe godhuu hin irraanfatina. Sadaqana buusa. Yaa ummatana qaceellotti na dhageeffadhaa. Qabdan na gargaara. Yaa warra mana Nabi Suleymaan ziyaara. Yaa warra gabrummaa ummata zaalimaa kanaa daddabati. Sadaqana buusa. Jecha namicha kanaa dhageessanii amma sirriin na dhageeffadhaa. Ilmaan Israa'el gabrummaa mushrika Roomaan jalaa mata meeqa jiran fi mootottii isaanii akkasiimi amata hedduu eegu jirra nuti nu keessaa mootii haqaa kan Rabbi sodaatu mootii haqaa kan shari'aa eeggatu kan haqa jala deemu kan akka Herodos kan hin ta'in kan akka Herodos fi ilmaan isaa jallaa sun kan hin ta'in akkasiimi namichi nuti barbaannu sun Ibraaniyyi ta'uu qaba. Mootiin nuti barbaannu kan mootummaa Yaaquubii fi ilmaan isaa kudha lameen takka nuuf godhudha. Namtichi nuti barbaannu namticha mootummaa jabduu Daawudii fi Suleymaan as deebisu. Amma Nabi Ciisaa jala deemuu qabna. Nabiyicha haaraa bani Israa'eliif ergame kana jala deemuudhaan mootummaa teenya duraanii jajjabdu sun as deebisuu ni dandeenya. Ciisaan ilma Maryam qulqulluudha. Maryamis sanyii Nabi Daawudi. Akkasii miti. haa jiraatu Ciisaan mootii qulqulluu. Ulaaluna ajaa'iba wanni tun ajaa'iba qabdi bar dhiiga tuuttee bal'atti ammas dhiiga tuuttee bal'atti meenaaf himi yaa sayyida Khaaziyaa inni noo mootiin ta'uu fedha jee. Lakki ummataatu akkas jo'u jira. Waa'ee isaatirraa ummanni maal jaa ummataa gizee waa namaa himtu addaan babaasi yaa sayyida Khaaziyaa. Ummataatu jiru jira silaa isni mootii keenya tahe rakkoon ammatti jiru kun jijjiiramaa. Isaan akkitti amanan murtii Iisaatiin najaa baanaa gabrummaa Roomaanii fi ilmaan Herodos jala ifi adawiilee keenya hundaa'u jaan dubbiin akkan. Gabrummaa Roomaanoo nun gayu kan uummanni keenya kunis nu barbaadan kan mootii Yahudaa haaree kabiraa nu barbaadan mataara nu kaayuuf. Sila nama fakkaatu ja'anillee bar waan fakkaatu takka bar namichi isaan baanan nama ani nabiidhaaf hin jiru uummanni kun qishna jira. Qishna naa himi. Isaan kunoo dhugaan ni fedha mootii isaanii ta'uu akkuma uummanni qara'u jiru kana. Lakki isiniitu ana caalaa beeka isa. Inni akkiju ani abadan addunyaa tanarraa waan takkan barbaadu. Kanaafuu duba maaliif waan takkan goone? Ani mootummaa hin fedhu haa jiru. Yaa Sayyid Qiyaafaa kabajamaa keenya
Rakkoon bakki jirtu yoo ummanni jaalate hoo duuba maal goona? Ummata kameraa dubbatu jirta. Bara ummanni kun daafanaadha. Ani dhagayeetiin jira isaa ju. Guyyaa tokko isaa ju. Ani wayyeesiitiin jira nama ija hin qabne, nama baras qabu, nama du'ellee haaseetiin jira jee. Garuu ani hin danda'u wayyeessuu gawwummaa yookaan daafanummaa jee. Jecha isaa keessaa tokkichaan sun sirriidha. Kanaafuu gawwummaan warra banii Israa'el dawaan qabdu. Ummanni kun ummata gawwaa. Sirrii jirta garuu wanni na yaachisu Ciisaan kun rakkoo biraa keessa nun naqin. Nuti khabiirootti tana rakkoo keessa nun naqin. Akkuma beekamutti eega seerri haaraa Roomatti bahirraa eegalee seera maqaa Iisaatiin walitti qabamuu dhorku sun dubbiin haalaan wal jijjiirte. Wanni jechuu fedhe waa'ee Iisaa himachuun seera sun boodaaf ummanni idiliis beeke. Kijibaa ta'uusaa. Alaa kulli haal shuuraa manguddootaanii bee. Maal jechuu feete? Ammas karaa majlisaa waraqaa katabuu feete hareetti akka murtii biraa kennaniif akka ummanni Ciisaan mootii keenya haa ta'u jechuun dhorkaadha jaan. Yaa Khaaziyaa yoo akkas goone ni taana oduu oowwituu ummata fagoo fi dhihoo ummanni idil qishnaa nu godha giseesun. Barchaa idil irratti ni ja'an giseesun laalaa nabiyyichi Rabbii akka godhe halkanuma tokkotti akka isaan godhe murtii manguddoo shuuraa Sanhadriin mataa miila deebise. Ani beekuun barbaada namtichi labsii sun baase Iisaan mootii Yahudaa haa ta'u jee eenyu akka ta'e. Yaa kabajamtoota anaaf hayyamaa akkaan isiniif himuu namtichi waan sun godhe kunoo ana. Ati maaliif goote? Akkuma beekamutti aduwii karaa tokko nyaaba mo'achuudhaaf karaa tokkoon qofa deemuu ni barbaachisu kuni beekamaadha. Karaan tokko faayidaan qabu. Nutii fi Herodoosii fi ashkarrii Roomaanuu hedduu yaalle gurbaa kana miila qabuuf isa kana taphaa ala godhuuf garuu hin dandeenye. Yoo yaadattan nuti Nabi Ciisatti Filiks erginee turree karaa Beetel Maqdis. Hin goone akkas goonee jirra. Wanni dagachuun qabne wanni nuti barbaannu waan Ciisaa irratti tokko nu godhu. Mirkanii nagaya keenyaa ta'u. Waan Roomaan sodaachisaa. Haalaan Roomaan kan sodaachisu. Haareyaa ifi yaachisaa jette. Ani akkuma beetanitti waan faayidaan qabne hin godhu. Qaceellotti qalbifadha. Majlisni keenya kun humna hidhate hin qabu. Waraana hidhatee beekamaa ta'e hin qabnu qasilaa sheeyxaanticha sun Ciisaan Naasirii firaa dhoobinuun. Isin qaceelloo beektan waraanni hidhate ganda kana harka Leentos Pilaatos jira. Isinis nu wajjin dalaguudhaaf fedhii akka hin qabnes ni beektan. Herodoos faan farshoo dhuguu malee teenya keessaa hin jiru. Kanaafin akkas godhe Roomaanotaa fi Herodoosuu sodaachisuu qabnaa amriin gurbaa kanaa jajjabduudha jee. Kanaaf ummata kakaasnee jechuu Roomaanota irratti akka Ciisaan kakaase fakkeessuuf. Gizee ummanni akkasitti kaka'ee Roomaanotnii fi Herodoosiis lakkaaman guddoon sun sirrii jirti ja'anii nu wajjin takkata. Kanaafuu nuti ilaa amma faayidaa malee miidhaan nurra hin geenye jechuudha. Wanni isinii himu firii waan nama dalagee tanatti qobutu ni muranna. Dubbiin ta'e tunnaa ta'u jirti. Ta'ullee waan ifanaa baasuu qabdu jira yaa roobiin kiyya. Osoo waan takka hin goone dura. Wanni nuuf himuu qabdu. Fatanaan tun xiqqoo booda ni dhumtii minurraa roobin. Maal jechuu jirtasa? Nuti itti fayyadamuu qabna ammas tabiraa dhumaaltu dhumaa miti. Isaan ilma rabbiiti warra jiru jira kanaafuu jaahiloota shakkisiisnee isa kana waan kana keessa naquu qabna. Garansu niniin isin dinniinuu barbaadu yeroo lamadaa. Barnoonni isaan barsiisu kun yoo biyya keessa faca'e ummata gawwaa Yahudaa kana keessa wanni beekuu qabdan yoo dubbiin sun akkasitti facaate wanni haftu takka hin jirtu shuuraan Sanhadriinis diigamte barnoota Muusaa nuti barsiisnu tafsiira kitaaba isaa nuti fassarrus namni nuuf dhageeffatu hin jiruuli qabiirottiin teenyas khasaaraa gurguddoo keessa seentii miskiinummaa deebinaa beeka. Gizee sun kabajaan shuuraa Sanhadriin ummata duratti lafa qufti. Gizee akkas kun ta'e nutii fi firoottiin teenyaa fi ilmaan keenyaa fi idiluu taphaa ala taana.
حتى مصروف جولته نياتنا اللي أركتشون دندينيو جباد هوجدا أكسي خنافو قجلو تسوسو قبنا يو أمني عيسى فقورة خنوته إسني خطاب موسى سري سنين كراسي سجا أكيني يادوتي واني إسني كراسي سسن نتيف قدق أطودا خناف اتيادني jarjaraan dubbii hunda fiduu qabdan ammaas gizee dalaydan akka nam takka nurratti hin beeyne ta'uu qaba. Dubbiin sun daran nama aarsitu isni ni ja'a nabiyyiin rabbiin ballama seene aakhiri zamaaniif ishaaq irraa miti khaas jeedu ja'a inni ismaaciil irraa as jeeda ja'a dubbii tana anin furadhu jecha isaa kanaan inni seera diigu jira. Seera Sanhadriin seera qulqulluun itti tuman nuti ummataan jennee jirra masiih ballama seename sun gana dhufu gana as bahutaa ummata bani Israa'el najaa baasuuf akkas jennee gizee himneef nama nu muramu tokko leen as hin baane ilaa amma sababniinis waan ummatni amanee fi shooraan Sanhadriin kan isaan qajeelchuudha hanga masiih sun as bahutti ja'anii garuu yoo dubbiin akkas ta'uu dhabuu ummanni irra gahee nabii biraatii as deemaa beeke نبي الدنيا في إرجمو خان الدنيا هي ديل كتيرجي أماس إسرائيل الرأي متخان إرجمو تهو بيخن فيرين نتيلا الرفع جافني أجمع بيه قصة توسون بكلها في بيه يا كيافة إسرائيل الرأي متخان إرجمو تهو بيخن فيرين نتيلا الرفع جافني أجمع بيه قصة توسون بكلها في بيه يا كيافة عجيب عجائبة namichi kun waan idil takka takka nurraa fudhachuu jira barnoota isaa kanaan. Barnoota namicha kanaatitti ni deebina eega isa ajjeefne booda. Sirrii jirta. Ati sige bineensa kee kanarraa gurradhu. Ni irraanfatteensa ulaan ulli akka gurran qabne. Sirrii jirta Ruubiin isaan hin dhagayanii bar. ati waan caalima shari'aa Muusaa taateef fi kitaaba ambiyoota Muusaa duraatis waan qajeela beektuuf naaf himi mee khabiirticha ballamni rabbiin Ibraahimiif seene maali nabii aakhiru zamaan wajjin wal qabatee نبين آخر الزمان إسماعيل مو إسحاق الراس جيد يا برسيسا يا برسيسا أكم جئتين سيفما يا برسيسا bar majlisni suuraa Sanhadriin nama dhugaa kana baasetti du'a murteessee jira nama waan kana ummataaf himu ni ajjeesna jaanii akkam jeetiin siif hima ani akkanan ajjeefneen sodaadha naaf gala jiruu rabbiin duraanuu du'atti murteesse kana sodaachuu jirtaa miti akkan dune naa himi dhugaa jirtu
dubbiseetiin jira. Kitaaba dur tokko kan harka Nabi Muusaatiin katabame. Kitaabni sun kitaaba dhugaa dubbatudha. Harka Nabi Muusaatiin katabame. Maktaba Sayyid Qiyaafaa irratti kitaabni sun ni ja'a. Ishaaq abbaa nabiyyoota banii Israa'ilii. Ismaa'iilis abbaa nabiyyicha ballama rabbiin seene suni aakhiru zamaan. Kitaaba sun irratti niin arke Nabi Muusaan akkana je'e. Yaa Rabbii kiyya rahmata kee ummata kanaaf. Yaa Rabbii banii Israa'il. Dandeettii tantee ummata kana agarsiisi je'e. Rabbiin Nabi Muusaadhaaf ni mul'ise. Nabii aakhiru zamaan isaa Ismaa'iil cinaan jiru. Ismaa'iilis Ibraahim cinaan jiru. Ishaaqis ni arke isaa Ismaa'iil duubaan jiru. Isaa mucaa isaa firra kaayee quba isaa karaa Ismaa'iil laatu. Nabii aakhiru zamaanittis quba isaa laachaa isaa jiru. Kuno isaaf jecha Rabbiin waan idil uume. Muusaanis gammachuu guddoo gammadee iyyaa je'e. Yaa Ismaa'iil, addunyaan tun idil harka kee lameen jidduu jirti. Jannatnis akkasuma. Akkana je'e Muusaan. Yaa Ciisaa ilma Maryam, kitaaba gubbaan jiru foon idil haraami wanni jiru. Kitaaba sun gubbatti hin barreeffamne rahmanni Rabbii banii Israa'iluma laallata kaju. Garuu achirra katabamee jira rahmanni Rabbii ilma namaa idiluu akka gayu Rabbiin rahmatuufii fedhe. Halkan kanatti isiniif himee fixuu hin danda'u waan kitaaba sun irra barreeffame idil. Akkasitti Sayyid Qiyaafaan dubbisuu na dhorkee naan jehe hin qara'in kitaaba kana hulii beeki si gaha beekuun qofni. Gurbaa Ismaa'iil irraa as jeedu tokkoon na jaraa barreeffate qisaatu barrutti qaba. Akkasitti Sayyid Qiyaafaan kitaaba narraa fuudhee akkaan hulii qara'uu na dhorke. Amma kunoo dhugaa dubbatte yaa khabiirticha. Dhugaa dubbatte. Qaceellotti na dhageeffadhu. Nama gammachiisuuf haqa dho'isitee Rabbiin aarsin. Eegaa haqa ta'uu beeyte. Barsiisaa. Yaa barsiisaa kiyya. Yaa barsiisaa kiyya.
Maaltu maalte? Obboleessa kiyyaatu jira. Hin boo'in. Akkamittiin hin boonye obboleessa tokkichaa qabu osoo du'u jiru. Manni obboleessi keetii eessa? Manni obboleessa kiyyaa Beetaleemidha. Barsiisaa obboleessi kiyya du'u jira bar. Khayyiitii amma karaa mana keetii deebi'i. Khayyi obbolii. Siniin dubbachuu jira. Khayyi deem karaa obboleessa keetii hummaa yaadin. If boodan deebi'in. Garuu barsiisaa. Deem karaa obboleessa keetii. Isni hin du'uuti. Barsiisaa keenya. Nuti Beetel Maqdis keessa jiru guyyaa tokko bal'ama nuuf seentee jirta. Isiniifin hima jettee dhuma addunyaa tanaatii fi mallattoo guyyaa qiyaamaa amma nuuf himuu ni dandeeysa. Wayi guddina gaafii tanaa. Wayi guddina deebii gaafii tanaa. Yaa hawaariyaati yana dhaggeeffadhaa. اسمعوني Isin jidduutti waa xiqqoo malee hin turu. Nama miidhuuf irraa eegaa. Akkuma aduun bahaan baatee dhihaan seentutti akkasitti as bahuuf ta'a. Ilmi namaa ummata addunyaa tanaati irratti. Ilma namaati. Dhugaan agarree jira jecha kana kitaaba nabiyyoota arra duraatitti yeroo hedduu. Maal jechuudha ilmi namaa sun? Nabiyyi dhumaati Rabbiin kaayyate kan ummata najaa baasu. Akka gabrootan saalixaa fi mu'mintoota oomishuuf. Eegasii wanni ta'uuf taa'u. Aduun ifaasii waliin dhabamuuf teessi. Eeganaa aduun dhabamti. Ji'ininis ganaa waan balaqqeessu dhaba. Urjiin samii keessaa ganaa facaati. Yeroo sun humni falaka idilii laaffata. Yeroo rakkoo sun booda oduun bareedduu nabiyyicha suni as baati. Zamana sun keessatti warri addunyaa irratti dagame idil sheenaa'uuf ta'a. Hoddommeenya mashaqaa guyyaa suniitirraa. Gaafa dhalaaleen booyuu turan ilmaan isaanii lubbuu wajjin awwaalameef. Yeroo suni yaa obboleeyyan kiyyaa kan nabiin bal'ama seename sun ergamu. Dandeettii guddoo Rabbiin isaa kanne wajjiniin dhufa. Barsiisa silaa zamana inni ergamu sunirraa waa xiqqashoo nuuf himte.
sun namni beeku hin jiru. Malaayikaan samiitilleen zamana inni as bahu sun hin beeytu. Zamanni inni as bahu zamana akka nabiyyi Nuux sun fakkaata. Ummanni nabii Nuux sun gaafas khabalaan as deemu jiru yeroo isaanii fixuu turan nyaataan, dhugaatiin, fuudhaa fi heerumaan ammas. Hanga yeroo Nuux safinaa irratti ol bahuun geessu warra isatti amane wajjin. Haakki sun ta'uuf deemu ummanni daguu keessa ture. Isaan hin beeyne haa azaabni bu'uuf deemu dhihaatee jiru. Halkanuma sun balaan bishaanii eegale. Damballiin bishaanii guddaan isaan idil dhawe. Asbahuun nabiyyicha gaarii sunitis akkana fakkaata. Kanaafuu yaa obboleeyyan kiyya haa qophooynu. Isin hin beeytan yoom akka dhufu yeroon jaallee kiyyaa sun jaallee kiyya khazamana boodaa. Way silaa beeyne gaarii ture. Haalli ummataa laata akkamuma gaafa inni as bahu sun. Ammaas isiniifin hima. Yeroon nabii akhiru zamaan sun gizee geeyse. Sahabaasaa jidduu gattaa'e. Ummata addunyaa idil wali qaba. Ummata addunyaa idil wali qaba karaa waltajjiisaa gaarii suni. Yeroo sun ummanni bakka lamatti addaan fottoqa. Murni tokko karaa mirgaa. Murni khaanis karaa bitaa. Murna mirgaatiin ni ja'a. Khottaa yaa warra tole barakaa dalagaa teessanii na harkaa fudhadhaa. Tan rabbiin isinii laaffise tana. Laga ibiddaati jiraaf warra murna bitaatiif. Isaan qixaaxa qaban. Qixaaxaa fi boo'icha. Fi dhukkubbii ammas. Qixaaxni laalee isaan kun idil. Kuni galata miidhaati. Miidhaa gabroota rabbii miidhan. Yaa barsiisaa, rabbiin ni danda'a samii irraa qorii nyaata guutuu nuuf qopheessuu akka nuti irraa nyaannuuf. Gaafuma akkamii kaniin dhaga'u jiru. Rabbiin waan barbaadu idil godhuu irra danda'aadha. Rabbiin gizee waan tokko fedhe wanni sun ukkuusoo taha. Fadhuunsaa bichaan gahaadha ta'uu isaatiif. Garuu barsiisaa nuti wanni barbaanne akkuma qalbiin keenya iimaanaan guutamu da'waa kee jala qaamaa qalbiin deebinuufi. Bu'uu qorii tanaatis nuti akka ciidaatiin laalla mucjizaa irraa itti gammannaa naamani. Rabbiin ol ta'e akkana ja'a. Dhagaheetiin jira gaafii keessanii samiirraa isiniifin as erga qorii nyaataa. Garuu isinirraa yoo namni tokko khafre mucjizaa kanatti isa mokkoruufin ta'a balaa gurguddaadhaan. Balaa arraan dura nama tokko irratti bu'ee hin beeyneen. Maali wanni kun? Maaltu ta'u jira? يا إلهي
Maqaa Rabbii waan itti godhuu danda'uutiin nyaadhaa qorii Rabbii tanarraa. Wayi qurxummii mi'aa. Dhugaa dubbachuudhaaf qurxummiin ilaa har'a nyaadheerra kanaatu irra mi'aawa. Aboo Iskariyuutii nyaata mi'aawaadha. Nyaadhu. Lakki. Maaliif yaa Iskaruutii? Haadha. Nyaadhu. Lakki. Maallaqa keessa keetii baastee kafaltuu nyaadhu hoo nyaadhu. Isin kun qurxummii dhugaatti jettanii amantanii amma? Sunuu gammoojjii kana keessatti kun qurxummiidha amma? Lakki. Isin dogongortanii jirtan. Kuni waan hin fakkaanne. Kuni mu'ujizaadha amma? Isin dogongortanii jirtan. Ani amanu. Mee waan fakkaatu. Samiirraa qorii qurxummiin guutuu gammoojjii kana keessatti gabbu'uun. Waan jechuun jirtu beeytee Waan hin fakkaanne ni beeka. Waan hin jujjuru ni beeka. Sige. waan jechuun jirtu beeytee yaa Iskaruutii. Qajeellutti hin beeka waan hin jujjuru. Dhugatti beeytee waan jechuun jirtu. Ati kafaru jirtaa bara Iskaruutii. Ni kafra yoo jettan ta'e wanni kun samii bu'ee balaa qalaan tun mucjisaadha jettan yoo ta'e ni kafra. Garuu lakki akkas hin jiran. Maaliif kafarta yaa Iskaruutii mee naa himi? Bareessin yoo fetanii qaanfatanii kunuu daabboodha jettanii. Lakki miti lakki. Kabaru jirta gurbaa. Kufrii maalii kanaatanii dhugaan dubbachuu jira dhugaa. Dhugaan dubbadha waan isin naan jetti danda'u maal jettan kufrii. Yookaan uummata kanaan maraate yookaan immoo anaan maraate. Barsiisaa waan jeenii irraanfatte. Balaa guddootu irra bu'a nama mucjizaa tana dide jee ni irraanfatte gurbaa. Petros ati qishna jirta. Qishnaa nurraa dhiisi. إن كفر أحد منكم بهذه المعجزة فسأبتليه ببلاء شديد لم ينزل على أحد من العالمين من قبل. Farahan Muhammad Gursum present. Farahan Muhammad Gursum present. Barsiisaa. Ati naan jette obboleessi kan keen duule. Akkas naan jette. Barsiisaa bari hin du'u naan jette. Hin duune. Egaa walli guyyaa afur ta'ee jira. Inni rafuma jira. Yaa obboleettii tiyya duunii dhugaa. Du'anii osoo rahmata rabbiitirraa waan takkan arkatin. Yaa ilmaan namaa. Aazar hin duune. Rafu jira malee.
deemaatii dhagaa irraa fuudhaa. يا ربي الدنيا تنعم يا ربي إبراهيم ربي إسماعيل في إسحاق في يعقوب يا ربي أبو تيتينيا ديرات بلور رزقي تينيا نفخن قبل تشخي مسكين تشخنا خراجي روتي أستيبسي أصبه يا العذر بنت معجزة كنا خاسيجر فكان نقول أكمل يقولون دي كنا أجايب يبغى خاص يكون يبغى خاص يكون هاي أكمل خاص أجايب كنا خاسيجر لقد أحيا إنه حي من الموت كيتنا نديم فلوس على بتشون الدين أشتري نيم نانو نديم قربا